humni saffisa neetwoorkii keessanidha yookiin humni saffisa intarneetii keessanidha yeroo fayyadamtan yoo dadhabaa ta'e sirrakkisi viidiyoo irraa kana keessatti appilikeeshinii humna saffisa intarneetii keessanidha yookiin humna saffisa neetwoorkii keessanidha akka saarukatti akka isiniif hojjetutti itti isiniif dabaluu wantoonni isin barsiisa. Egaa daawwattoon kiyya waan kana akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa turan hordofa. Hayyee daawwattoon kiyya aappii tokko gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessa ni galtanii achi booda bakka sarchii harta tokko kilikni gootu achi booda bakka sarchii harratti gola Oromiyaatti ni barreessitanii gola Oromiyaa. achi booda gola Oromiyaa kajoo jalaa sini baasara tura tokkoof kilikni gootu ammallee asirratti gola Oromiyaa kajoo hara tura tokkoof kilikni gootu ammallee haala kan siteessi fidaa asirratti akkuma sarchii tura tokkoof kilikni gootu bakka sarchii kanatti qubee irraa fa naa barreessite achi booda sarchii fuuldura kanatti kilikii gootu sarchii gootu achi booda haala kanaa suuraa kan sini fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu achi booda aappii gabbifachuudhaaf sirra oltaa gaddeemtu oltaa gaddeemsa dhumaati achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan birraa aappii as tuqaa buufadhaa kajoo jalatti daawulood kajjettutti daawuloodii tan tuttuneeti aappii kana bilbiloo keessatti gabbifatanii hayyee daawwattoon kiyya aappii gabbifatanii gargaltan aappii kana haala kanaan isin banamaa asirratti startii kana kilik gootu ammallee refresh network kajoo hara tura tokkoof kilikni gootu ammallee all refresh kajoo hara tura tokkoof kilikni gootu egaa daawwattoon kiyya kinoo haala kanaan humna saffisa networkii keessanidha isiniif dabalaa jechuudha.